barreessite na jala tareen beeku. Ta'uu qaba gaajaartiitii yaameeti. Akkamsi jala tarasla. Armii kan keen godhaati kan kongoota. No si jala taruun qabu baatawwan. Janaallee injina kan oge. Because ati jaartiitii. Ayaash. Haadha manaa fi yaame. Gifti ture. Garuu masirraa bareedee jira maasha Allah. Meena dhiisira biyya dhihaay. Wow. Ya akhi. Ayyoomin akkana seemaan ofiiti. Edaa akka kunis ni jira. Akka kunis ni jira edaa. Ya sana. Mee hukuta kachi deemee as deemee natti waan ofiitu. Mee ol ka'ee achi deemee dhufaas. Maara natti deemee as deemu. Nama meeqaa waliin galaan. Ijaafaa eegal biyyimaa na haasilaaru. Haa gammadu. Nama kuma tokko tas jira kuma lama tas jira kuma lama nama kuma torba na naalta. Maal rakkoo qabu? La wallahi. Jaafati kayyatte leer. MashaAllah, Gobas, which is great. Maali garuu kayyatte? Wallahi laali rabbi. Ani bakka gorsi an kasitti sa'aatii. Gorsi an sa'aatii taa'ee gorsi sun. Sa'aatii taa'ee. Facebooka. Iseen ne bararra biisiin ture saayibaqii. Wanta kana gorsi an sa'aa lama taa'ee sa'aatii taa'ee gorsi sun uummata akkasiin fayyadu jechuudha bar. Qayyate jennaan waa'ee qayyaa kan beenne gaariidha maalidha jettee laayik godhaa turte. Maali ni qayyi beektaati qayyi. Yoon amma bare yoon agarsiifte maal qaba waan inni hin beekne. Aadaa osoo Jaafadin baana dilibsiin beektaami. Birdilibsii. Ayyee. Akkana uffatee jechuun ibidda gubbaa ta'an. Qayyachuu jechuun. Jaalfadiloon miskiina bargizee ani isiniin jedhu nan amantanii warra koomintiidha. Mukkoma kana osoo hin beekin ilaali ibsaan dubbanna laayik godhe ibsa. No waan ofii koo istiim saamunaan seentaniif irraa akkasii manna maaf dara. Istiim saamuna mana istiim saamunaatii jira. Yaa isa San seenaa maaf dara. Achuma seenee barsaa numaa bar. Bosh akkan. Anuun seena san yeroo tokko gizee namni ispoortii dalage faa san seeneeti. Anuun seena. Ati waan goota qayyachuu dha ta'e. Istiim saamuna moo? Niisi kana fattaala deebisuu fi niin beeka. No, Awwaan qayyachuun taatee waan qayyabachuutti hin beeka malee qayyachuun maal akka ta'e hin beeka. Isa bibi ati ibsaan daakee siin kutee ati hin beektu hangaraan na danda'an jirudha. Ta connection fiyyaa koomantii deemtuun harkuu wanta kan harkuu qatti onni hundi. Ol dabartii gad deebisi. Aragee dhufu. Jaalfadiloon bar waa cinqaa kana irraa hin bar. Anuun dhaga'ee. Gizee waa jedhu iyyuu inni maal jechuudha des kolfee ka'ee deebisee maal jechuudha na gaafata. Yoo waa itti haasa'u. Ngallee beera wanni ngallee fi wanna digoo ngallee. Hayyummaan ngallee bisaa malee. Ngallee bee. An qayyachu arraan dhagee first of all qayyachuun maal akka ta'e jechuun maa naaf haaree. Qoyisitti agarsiisa viidiyoon beekun akka viidiyoo laaf. Meefti mee ulachuun maali waan ulatan? Ulachuun waan ufuunfatanii mee? Ulata. Waan ufuunfatanii. Ulachuu. Qabatinaadha. Komantii irra naa barreessa.
barreessaa keerooti komantii irratti baatu godhu. Waan ta'an nama. Naa barreessaa isin dafa aduu isin nan garsiin. Jaan. Hoggaadhaan nan godhatanii. Yeroo laata. Susme. Baddee isaa waan qool waan. Ati akkamitti hin beekne? Ati akkamitti hin beekne? Foto minaamin yoon argame. Koi nama kana sirri naa barreesse maal naan jee yookaan jechuudha. Sisini maa dhageessu? Naa himee maa keessa? Daalku biloo. Yaa. Ogguu ulmaa jechuun biyyatti akkas boolla qotanii mana keessa. Ulmaa? Akkas uffattee. No. No, akkas koi amma kan naa gadi tokko. No, kajaartii kee program tokko godhatte dhadhaa mataarra kaayee. No. Raasuu. Dhadhaa matarra kaatanii jalaan ibiddatti qaban agartee? Dubartiin deessee maa itti akkasii? Jaartiin deedee afroo eega dhalte booda amma maakiin dalagisee jettee naan bee'oon kun dhadhaa mataarra kaayyettee deettee akkami taate tahee rumtuutu dhadhaa matarra kaayanii malee tadeettee miti. akkana marsanii. Okke faayidaan isaa maali amma? Faayidaan isaa maali? Deessee qofaan ta'e wanni jettee heerumte qofaa miti. Faayidaan ibini osoo ibsaan. Akkasitti egaa. Futtaa kun osoo godhoo biduu komantii dandaa galchee bakka. Akkasii ikke jiba. Ati gaafa akkasii miti. Aarri tokko funyaan kanas siyaa'ee si cufaami. Egaa akkasii. Yoo si ukkaam si cufaa aarri. Akkasuma. No, ansarnatti fakkaatu di. Gadaamee isaaf dawaadhaa. Ta'uu malaa. Asa wande me. Ada akkamitti agarraa qayyan bee. Maybe lokoda jechatti yaamanii kabiraan bira ta'uu mala isaan. Uummanni biyya keessatti azalan jiru sanuma zaseen. Kanoo bakka inni gaamus dhiiraa miti. Garuu qayyachuu jaanini maa kennu biratti? Qayyuma. Beena wallaahi hin dhageenye. Ati ijeersa aaruun nagarree takka? Niin harkaatiin oolu. Ijeersammaa irratti gisee aarsan argina. Girgiraa. Ibsa. Tamboo goggosaa. Girgiraa hin jirtu. Saasaan itti aarsan ejersuma arfatanii. Muka baddeessaa jedhan muka baddeessaa jedhama. Baddeessaniin beekamu muka baddeessaa. Hin beekamu boolla kuma darbanii. Dhalaa qofaa godhate jechuudha. Ay, dhiirillee godhan. Gaafidha. Ibsaa dhaabanii godhata bakka ni godhan. Dhadhaa mataarra kaayee. Dhalaan maatikii hedduu qabdi. Mee dhiirri waan ispeeshaal taa'ame kan dhiirri bichaa godhatu takka naa himaame dhalaan waa hedduu godhatu. Dhalaan qeensanii tolfatti ilaala. Gurranii uratti. Bakka meeqa diloo kana. Waan takka garuu kan dhiirri ispeeshaal godhu kan dhalaan godhuu hin dandeenye takka na garree baata wayi. Firiizii. Dhalaan yoo fedhe firiiziin gootu. Dhalaan maan gootu. Yoo fedhe malaataan murottu akka barbaadde godhaa ooltiimi. Sirriidha. Waan dhiirti qofti qabdu kan amma fakkeenyaaf kan dhalaa qayyachuu kan amma dhalaa qofaa godhata. Garuu jecha irraa haala ga'u malee maal akka ta'e amma naa gale. Sii gala. Jechaan nu haaree natti. Jechaan hin beeku. Garuu waan ani akkaan dhageetti qayyachuun sanii hedduu bareedaadha isaan keessattuu sii gala. Kisee akka aarustitti fa'aa akkasii qayyachiisanii naa smuuz sii galee akka smuuzii juusee smuuzii jaanii kana jiraan. Qaama namaa kana nama na diideessaa kana qaama harkaan baana okkee waan biraa. Qaama nama jajjabeessa yaa qaama nama jabeessa. Kanumatti koomatti jalatti jirti. Inshallah jaalladhiiroon akkasii dhagayyattee lammata biraatti. Guyyuu qayyachi yoo san ispeeshaal ta'e guyyuutu qophaa'in jaala. Akkamitti qayyatan beektaa garuu jaalfatiiloo.
akkuma maakiin jette muka deessaa kana ciranii tuma aara godhanii argee bargisee qayyatan sana akkamii qayyatan akkamittiin beeka ummatuma taa'ee aaraadhi fukkaamsee kukkufa'uun harkaa dhadhaa mataarra kaayyatanii danda'awaanni kursii irra ta'an akkasuma fakkaatan waa jala kaayan. Dubbii wayii asirra na deemaarti. Ibsaa taa'ee gadi wallahi. Waan ofii akkamiin qayyatamee nuu hime ayyada. Kanni seera. Dengete qayyatte arraas qayyatte. Moo diime. Ati sangaltee fattaa gidu. Hanga hadhaa moo jedhee kaleessallee sila. Isin gaafatanii naan jetti bar ijoolleen abee ijoolleen tiyya maash qaabaa jiru. Ibsaan nagarii barbaadaa jettaa. Ibsaan bar eessumaanii poointiin irraa argate akka qofluu fadhu qofa. Garuu ati akkamiin barte ibsishaa? Eenyu siidha? Wanni kun waan dhiiran ilaalchifne. Min qortoos noo yaa'u. Inni jira baru. Maazariin amma mana keessatti an maazariin tiyya mana keessa boolla qabdi. Isuma ispeeshaal. Mana keessatti ji'atti yoo lama hin qayyatin hin qayyanne mana keessa boolla qabdi jechuudha. Jalla maqayyatee taarree jaarsi gulfitti jiru. Waan agarra bireen xiyyaanii haati. Akkasana waan sana akkasi bayyatee gaafa jaalfatii dhoofne dhaqu dhaquu qabaa ibsaa akkam jaalfatii dhoowwaa akkanan beeku taadhaan naa taate. Amma baree waan ofi. Inshallah waan ofi silaa akkasitti ta'e waggaa kutu si baasa. Maaliyo. Garuu beekuun irra hin jiraatu baata wayi. Si hima bakka wallahi keessaa si hima. Beekuun irra hin jiraatu hararoonni bin. Noo beeku qabda malee. Maal na fayyadu beekee. Yoo beekuun qabne gaafa biyya gallee nuti muka deemee muka ejersaa qoqqocee fide. Waan kana maanaa isaa hubettanii kan muka kanneen guutuu. Ati ni beektaa ni bittaa maallaqaan saffannaa ni bittaa ni beektaa. Maazarii ta'e maazarii qopheessaa fi muka sana. Maazarii waan awwaliin heerumanii. No amma gaafiin tiyya muka sana eenyu fidaa naan jettee meetana. Beekuu qabdaa naan jette okay biyyatti jaarsaatu jaartiif qopheessaa muka kana isaa fidaa fi beekee. Faayidaa qabaa jechuun bakka itti yaadee muka sana qopheessaa. Otoo isin gaafatin. Faayidaa keetiif dhayitee. Faayidaa isaa barate yoo nyaatee argite beekama malee. Bitee qulqulleessee tolcheef jalaan deemame hunda. Ati yoo faayidaa isaa yoo nyaattee argite beektu. Midhaan inni biqiltuu. Asirratti waan takkaa yaadadhee waan nama kofalchiisu is kind of stupid. Islaamiit goonee keessa. Inni moo. Abaaboo kudha gurguutaa gaa'is haadhallee bu'aa beetii dhaabbataa bulle wallaahi. Abaaboo guutaa. Maaki. Ooyi. Maal taati? Ati yaadaan isin bira jirtu jedhanii maal taate? Yaadaan isin bira jirtu maal taate? Maal sakalbii lama narraas taate geedee. Nama wayii. Mijaan keenya tokko si fannisu malee jaabeeta. Mijaan tokko si fannisu malee. Abaaboo 18 gaa'is abaabaa 18 namni garaagaraa. Beekoleen mana keenya guyyoota akka bismillah. Wallahi na dabbaru jiraan yoo isin abaaboon guutiin. Guyyoota tokko bismillah jedha abaaboo guutuu yaala. ችግር የለም አታስብ። አከተቀቡን ቤካ
ኢንሻአላህ ረቢ ሲያሰጥሩ ሀማውን በጣም አስፈሪ ነው። ዜና ተቋረ ነው ሼር ነበር